هاي يويا بقنا جان رفتني فيار قدنا جرتو أرانتنا هاجت انتلا ولا مرة دبتشلوفه ولا ما تقفى رود ما بيك أب صور مو تجت توران كابتي أكنت على رتسني بريسة دفجرة تلما فا واي leadership convention جتو أجندة لما فرها سوينشو سو خنافو يويا بقنا جان رفتني دهادا وليكو قودا وان دبنو جرا وان لما خنرا دبنا أصلاً جماعة أجندة عند بري وان خلي دبنا سنيرة ورا وان تك أجندة ضرورتي مو أكلمة تكربوسا كإيجالتي سنيتات وأرانتنا حاسوا أو يمني رجل أمي في وان كأمانو خيسا توري في هدو خيسا توري وان سن أرجون أرانتنا هدو نتوليجرا أو يمنيس يخان هايوني خيني وري أر قاد سرابادور رفاني دبتن دكتور إزكيل في ناو بروفيسور إزكيل دكتور تانا هينوك فيار قد غلطوما أو يمني لين جباد غلطوما أكلمة تفوفا غافي ummanni gizee gaafii takka khaasee gaafiin isaa deebuu qabdeechu gaafiin isaa dhagahamuu qabdeechu so kanaafu akkuma iyyan saxeenya hunda dhageessanii ka hundaa dhageessanii ka as jalaa iyyu ka koomantiirraa iyyu gama adda addarraa dubbatu hunda dhageessanii arraan tana biraandii OMN kana walumaan jaarre OMN kana walumaan gadhaabne Gaaddisa Raabaadorii kanaas biraandii jarri kun isaanumaatu irra dalagee waa kana akka cimu godhe ni beeyna hagam takka akka dhiibbaa godhu wanni kun ni beeyna arrantana hayyoonni keenya walii galanii dhufanii OMN irratti nu haasa'uun hedduu nu gammachiisee jira fayyaa argadhaa galatoomaa isin hayyoonni keenyas warri OMNtis warreen achi keessa hojjetan hundi keessa nu galatoomaa nuti qilleensa nutti seenu hin barbaannu qilleensa yeroo hunda qilleensa jalaa cufaati qabsoo tokkummaadhaan dhiibuu feena malee khoba horii wanni finnu jiru yoo walii galle alaani galle yoo walii galan alaa galan jette oromoon akkasimi kanaafu fayyaa argadhaa warri OMNs thank you so much warri Gaaddisa Raabaadoriitis isinis fayyaa argadhaa galatooma akkanuma itti nu jabaadha we you guys wanni arra isin dubbattan waan kiiloo haftu waan ulfina qabdu we are happy achirratti isin arkuu keenya hedduu gammannee jira ka achirratti isin arkuun feene diina oromoo qofa maalif they knows oromoon OMN akka ijallaalti hojjettoota OMNs isinis hayyoota kan akka ijallaalti wanni fedhe haa dhufu wanni uumame haa uumamu garuu tana booda haalli arra isin gootan hedduu irraa gammannee jira fayyaa argadhaa galatooma that's what we need tokkummaadhaan ammaan booda sagalee takkaan qabsoo teenya gama tokkoon osoo waliin faalleessine sarara tokko irratti walii galteedhaan akka isin deemtu waan fedhii qabuuf ummanni oromoo bakka hundaa ha qalbiin cabxe arra isin gammadee jira qalbiin gammadee jira warri saatalaayitiin dhaggeeffattanis warri laayivii dhaggeeffattanis baga gammaddan waan gaariidha wanni akkana jajjabeeffamuu qaba wanni gizee qilleensi xiqqoon takka dhufte dafnee cuqqaaluu barachuu qabna jechuudha so kanaafu video kana walii share godha haasawu maal qabda warra jettan rakkoo takkaa jira koomantii jalatti gizee hundaniin laala yeroo namni xiqqoo waan takka dubbachuu eegale furmaanni maali jettanii warri oritan furmaata isin as kannaa yoo qabaattan isin yoo furmaata harkaa qabattan as kannaa yeroo hayyoonninis ol baanii haasawu eegalan furmaanni maali hin je'ina namni dura waan takka dubbateeti dhumarratti furmaata irraa dubbata oggaasan haasawu ni barama dura waan takka irraa dubbatteeti dubbii dhuka keessaa dhooyte mee haasawni tana isinitti mee'u it's like a lecture I like to listen tana habte all of them das not tolan bakka dhugaan isinii maan akka hajitiin dala not tolan maaliif jennaan jarri kun dura dubbii dhuka irraa dhooyte boodarra furmaata dubbatta akkuma namni eegaleen oriitanii furmaanni maali hayyee warri qawwee joofaa jira qawwee tana jechuuf bar karaa deemte akkatti dubbattuu jira bar furmaata dubbachuuf dura rakkoo irraa dubbachuu qabda hada wana jam haa furmaata jee yoo naasee dhumattee dubbiin qawwee yoon jee dubbiin dhumattee soo maaltu na barbaachire asirra dhufee haasa'uudhaaf kanaaf namallee hin jeeqina hayyoota keenyaas haa kabajnu yeroo waan takka isaan haasa'uu eegalan kaatanii oriitanii furmaanni maali mitirqishoon maali dhiisaa waan akkana amala akkanaa kana dhaaba you guys need to stop waan akkanaa kana dhiisa namni itti laffa'ee yeroo isaa gubee hoggaa dhufee waan takka gaayidaansii waan takka qajeelchuu dhufu oriitan furmaanni maali khaanis qawwee khaanis dhiisaa waan akkana just go straight dura maal dubbachuu fedhe jarri kun maali aayidiyaan isaanii erga aayidiyaa isaanii dubbatan kuni tooftaa haasawaati erga dubbii dhuka isii dhooytee lafee isii caccabsitee dubbatte booda furmaanni maalii jette furmaata gama boodaa dhaggeeffadhaa furmaata takka erga haasawni dhumuu dhihaati hoottaati furmaata dhaggeeffadhaa osoo namni haasawni eegal furmaanni maali jaarutaalee furmaanni maali ati furmaata beeyta as kannitu maa nama cinqita furmaata ati furmaata ka beeytu as kanni maa nama jeeyta
yoo furmaata dhaga'uu feete hoottu gama dhumarratti viidiyoo dhumarra hoottu ni beekan waan haasawan ni beekan hayyoonni waan dubbachuu fedhan ni beekan wal kabajuu qabna wal jala deemuu qabna walii abboomuu qabna taakkoo wal dura guuruu hin qabnu arrallee burullee wal fayyifnee garaa wal fayyifnee waliin deemuu qabna gaafa garaa waliin nu fayyee tokko taanee deemne dhagaa feene dhiibna mootummaa darrate kanaa miti darrachuu isaa ganaan diiteelin keessa isinidha waa'ee rood maappii keessa jechuu so kanaafuu adara warreen gisee takka ol seenta yoo biltsiginnaa taatan malee furmaanni maali qawweedha furmaanni boonu beeyna saasintu nutti himaa ni beeyna bar qawweenis akka furmaa taate ni beeyna furmaanni qeeroon akka kaatee finciloobdus ni beeyna nama hin rakkisinaa isin jechuudha kuni akka qajeelfamattiin isin hime jechuudha so kanaafuu arra ajandaan Haji Xinxalaa maali road maappii qabsoo Oromoo maali tajatturraa dubbannaa lammaffirratti waa'ee leadership convention kana itti deddeebi'een jira waan itti deddeebi'eefin qaba kanaafuu ammaan tana road maappii qabsoo Oromoo maal ta'uu qabdi akka yaada kiyyatti akka Haji Xinxalaattiin isin hima jechuudha isin galee so kanaafuu ta duraan dura short term plan waan ja'amu jira keenya nuti ta duraan dura emotionii qofaan arruma lafaa kaane khaabalu godha arruma qawwee hiika arruma nuuga darba arruma kala godha arruma no injiru wanna kana we have to go calculation and deemu qabna kharara wal khaya deemu qabna we have to go by plan deemu qabna jechu bar namni khuni ilmi nama waan boru gootu arranta nama taan kee itti yaadu qaba waan torban khana khaysa gootu waan torban lama sadi afur khaysa gootu short term plani khanaahu yo planan godame yo itti mariidhaan godame waan godame santuutu waan gaarii irraa bu'a jechu waan yeroo dheeraa godhattu moo san yeroo dheeraadhaaf ol khaayyattaa jechu waan gootuun arruma khaane arruma waa hunda arruma edanuma ulfeys edanuma dhalchiin hin taatu jira keenya khana jechu maal jechu maalif dhuufuu marii qabdu ana jootu jan arrantana yoo nuti walii galle hayyoonni keenya yoo tokkummaadha waa hunda plaana lafa kaayatanii yoo waan goonu qeerroo tanaa yoo karaa itti garsiifnu yoo qeerrummaan tunu waa tolfattee nutti as kannattee dabarsuudhaaf we have to go by plan we have to go tokkummaadhaan karaa bareeda akkasitti wal qajeelchaa deemuu qabna malee akkanuma utaalluudhaan hin taatu jechuu wannummaan qabsoo teenya nu harka bacarcarsiisaa jiru kophaa horiidha ni amantan hundi keessan Haji Xinxalaa waan biraa xinxala خبراتيس تنتلان إنيس خبرها سوا تنتلا بينيس وان براها سوا تنتلا سينيس وان براها سوا تانا مال قدو قمنا short term plan مال قدو قمنا متى ولي كمو قمنا خانا يچو وني نو قدو قمنا يچو سو خانا فو short term planning مالي short term planning مالي وان جتورا ترسيمو واسا دي سيني خاو قبا يچو سو فكين ياب وان تك خانو تي قبسون تون فكينياف اوسو short term plan سنيتو نتولي قبسون تون خرلمان غيفمو قبدي إيران ددبي سينيما إسيني إبسو بربادتي تك قبسو خرا نجاتين دمت تك قبسو خرا قويتين دمت قبسو خرا نجا مال في خيسها قبدي وليادة تشيسو وان مؤمنة في يدوف قبسو خرا نجا واسدي في خيسها قبدي توكوفا هيري ربات هيري ربهو protest جنان جتشو لما فا ديدا خون نان cooperative جام سدفا فينچلو يوخان فينچلو يوخان intervention جاتشور جرس دين خانك أبسون خرانا جا واقبض نوتي أرانتنا غافا وغا خود جاني عادتن أبسون تينيا مالي نيغلت بركو مالا ما خود جا كنچيرا protesti نيغلت تبرناتو مالي نيغلت فينچلان نيغلت فينچلا يوخان ديدا يوخان intervention نيغلت أكو مدرو نيغلت أبسون تينيا برنا protesti نيغل تانا هونتي خينيتي أمان so وان غوني خانا مال بوا إرا أرغني وان هنگ أما غوني خانا خيست achievement نوتي فيني مال فكين ياب فينچلا أما غوني خانا خيست يوخان ديدا أما غور آجيرو خانا خيست جيوتا تكلم خانا خيست وان نوتي غوني خيسا بوا أرغني نيك أبنا let us ask ourselves first بوان أرغني مالي yes بوا تكلم سدي أفر جيتني سيني ترسيلة فخاوفر خون وان نوتي أمان تنا إنجفنو نوتي قل ميسيني جيرا تدران درا خسارة قدا موتو ما خانا رانجيني جير خين خسارة قدا يوان خانا رجيفتشون فين دي مدن ديسان دقيقة انتي يوغاد أمو دي هاتي خود تاتي فرمات رجيفت دا وري فرمات رجيفتشو فيتن وري تيساني رجيفتشو وان فين
warri dubbii ogaa namni billita adda isinii himu yoo dubbii akkanaa dhaggeeffachuun feene deemaati dhumarra daqiiqaan ogaa dhumta akka ogaa viidiyoon kun dhume daqiiqaa 5 boodaa san dhaggeeffadha kana achi adabadhaa taa dhaggeeffadha jechuudha dhiifama naa godha tokkoffaa maali achievementiin nuti finne bu'aan nuti arganne maali ta dura akka gaafa ginciisanitti protestitti nuti halle barana number 3 tti utaalle qabsoon karaa nagaa 3 jennee jira tokkoffaa hiriira bahuu lammaffaa diddaa agarsiisu sadaffaa fincilu yookaan nan cooperative intervention godhu jechuudha nuti amma wanni goone maali ta dura konkolaataan akka dhaabbatu goone himbitan nun gurguran nu goone waan goone kana keessa qabsoo yeroo lama goone kana keessatti even wal dura wal sakhaalaallee goonu garuu waan bu'aa irra argannee jira bu'aa 3 irra argannee jira bu'aa 4 irra argannee jira bu'aa tanallee bar'ati namni gizee waan takka gootu waan irra gootu kana bu'aa irra argatte tanaas hisaabbatteeti moora atarrafuuf deemta yookaan moora irra tirfeeffachuuf deemuu qabda jechuudha akka nama ummeeshunumaan oriiwunis hin taatu sinigale tokkoffaa wanni irra arganne mootummaa kanarra khisaaraa biliyoonan don't fool yourself even gabomsin abiyo kaasaawun suufa uffatee gizee akkana deemu halkan irra abbaa kiyya tuutaadhaan chigginyi bishaan obaasaa bula halkan mataan shirjee jira namicha maallaqa waan qabu guutuu kaadiree fi dabballumatti xiqqoo nannaqaa jira malee hin qabu waan takkallee taana ifitti amansiis tuuni qabsoo ati goote qabsoo ati number 1 fi number 2 dhiistee number 3 irratti utaaltee gooteeni already qarshii biliyoonan khasaaraa hanganan jaamne irra geessitee jirta taana ifitti himi khasaaraan isarra gee maali khasaaraa qabeenya biliyoonan ilaa sadarkaa ammaan tana mootummaan mindaa kafalu dadhabuutti hin geessistee jirta kana goote qabsoo ati goote dhugaa dhagaa fi teessiin deebisne ta'ammaaf immoo garuu ati waan irraa milkooytee jira qabsoo ati amma goote ji'a takka lamaan kana keessa khasaaraa qarshii biliyoonan karaa teeleetiin haa ta'u karaa ikonomii dinagdeetiin haa ta'u karaa adda addaatiin mootummaa kana itti huutee qabdee jirta jechuudha qabsoo teetiif fide taakka jee lammaffaa humni isaa akka bittinnaa'u taasiftee jirta rakkoo security irra fiddee jirta akkamitti akka humni isaa bittinnaa'u goote waraana kaambii taa'u kaambirra haasiftee akka inni oromiyaa keessa faca'u goosiftee jirta kunis economically yaaddoottita lammaffaa security'n isaatu akka inni yaaddawu isa goosiftee jirta kunis qabsoodha waraana kaambii taa'u buqqaaftee akka inni oromiyaa keessa faca'ee dhagaa guuru takka mana namarra deemee dukkaana banu takka akka inni waan takka godhu kanaanis yaaddoo security keessa galchitee jirta waraanni xiyya oromiyaa keessa faca'ee jira khaan walaayitatti faca'ee jira khaan naannoo adda faca'ee jira yoo asiin tigraay natti as deeman akkamiin godha yoo hara naannoo amaaraatiin akkamiin godha already kanaanillee itti mudditee jirta tunis waan xiqqaa miti kanas khasiifide qabsoo ati fincila number 3 qabsoo haraa nagaa irratti goote sinigale qabsoo ati intervention yookaan didda ati gooteetu arraantan akka waraanni security'n isaa yaaddoo keessa galee humniti isaa biyya keessa faffacaatu goosiftee jirta dhagaa guursiftee dukkaana nama akka banu baajaaji irra deemee akka taargaa guuru akka inni dalagaa biizii goosite kunis qabsoo ati karaa nagaa keessa sitti mul'attu malee gootee itti milkooytee jirtu sadaffaa abiyyi diktaatar abiyyiin harka halee noobeelii fudhateen oromoon alaa keessaan tokko ta'uudhaan wal dubbisuudhaan arraantan abiyyi dur noobel piisii fudhate ono inni waggaa takkan guutin diplomaasii isaa bishaan jalanneyxee daahuu isaa san daaraa gootee jechuudha daahuu qamadii yookaan harcee qamadii daaratti duraa jijjiirte daaraa nyaachuu itaati hin taatu harceen yookaan qamadii yookaan daqiiqaan yoo feete daabboo irraa tolfatte yoo feete qinxaa irraa tolfatte yoo feete waan feete irraa tolfatte harka inni noobel piisii itti fudhate san fuutee daaraa duraa goote jechuudha daahuu daaraa dura jijjiirte jechuudha maal gochuudhaan diplomaasii abiyyi diktaatara ta'uu isaa addunyaa lallabdee miidiyaan addunyaa akka irraa dubbattu gochuudhaan arraantana diplomaasii inni itti qomadhee itti iftottolchee karabaata uffatee ani bar experience khadaatiin qaba
خدا بريت بينا جي بيا الدنيا رديمة كارشي مليون ميكا خدتها درسن سن اللي داخو دارا دراغوتي جرتيجو خون اللين انجفنو خون اللين فينچلا يوخان ديدا انترفيشني اتي غوتيني قبسو خرانا جا خيسا سدفرتي دبلوماسي الدنيا ابي دوركتيني جرتا يچو مال gochuudhaan namichi kun nama Nobel Peace fudhate osoo hin taane namichi kun harki isaa dhiiga namichi kun diktaatara namichi kun humna itti bulchuun qabu namichi kun afuuffaadha namichi kun dandeettiin qabu namichi kun akkanumatti babbareechee iftotolchee akka nama beeku waa barreessanii dubbata malee namichi tarattaratiin biyya bulchaa jira harki isaa dhiiga communistiidha dictatorshipidha jetteeti addunyaa tana hundarratti ragaa itti baasiftee jechuudha maallaqa isaaf deemu hold dura goosifte maallaqa isaaf deemu qabsiifte dura sambire hutee arraan tana namoonni tokko akka isa biran dhaabbanne biyya alaa kanaa diplomaasii irraa hutee jirta kunis qabsoo karaa nagaarraa waan interventionii nuti gooneeni arraan tana diplomaasii abiyoot kaasaahun hirriba dhabee jira addunyuma arra inni dheengadda xayyaara fudhatee ugu takka Ameerikaa ugu takka maal dhaqee ummata itti guuraa beesan arraan tana mee haa dhufu onnee qaba mee abiyyiin dheengadda nuti استاديوم غوني اكسيتي إليلشا أمني خيني على باغورته he's gonna do that no كله مترچ بارا اونيك اباتي دربين دو فرانتن ارانتن اونيتا من امريكا دي سي دو دومتف اسامتي وري بلصغنا اسا وجي دلغو اكا ويانه درغودا تري درن اسان غوناچو دبلوماسي زيرو غوني جرچو خونيس قبسوتينيا غوري هند ولالينا أفرفا COVID-19 سبب فتشوران أبيوت كاساهون كرايمي دلغاجر الدنيا تي هيماجر يرو تنتي يو بيا الدنيا خيسة ديمتن نمني من هيدارا قد لي فماجر أكا كرايمي سالالميتي علمنا ما الدنيا تنقوت الرا من هيدا خيسة قد لي فماجر أبيوت كاساهون ilmaan Oromoo من هيدا اتقوتيدي الرانتنا من برنوتتي من نما هيدا جر mana barnoota keessatti COVID-19 nama ficcisiisaa jira this is a crime kuni yakka dhala ilma namarratti gaggeessu covid sababsatee filmaata dabarsee covid sababsatee ilmaan Oromoo mana hidhaa itti guuree manni hidhaa isan ga'u jennaan mana barnoota guuruun yeroo tanatti ilaalcha politikaa sababa politikaatiin kun immoo addunyaa guutuurratti kun akka crime akka yakkatti ilaalama jechuudha yakka dalage kanaaf itti gaafatamu ta'a ICC dhaabbata international court dhaabbata abiy dhaabbachuuf ta'alle kanaaf qabsoon teenya akkanatti deemaa jirti short term plan kana akkana arganne jirra kanaafu wanni nuti amma erga qabsoo tana dubbanne long term maal goona long term gochuudhaaf Facebook irra mari'achuu nu barbaachisa no hayyoota keenya hidharraa baasuudhaaf qabsoon addaan cinne waliin deemuudhaaf maal godhu qabna arraan tana tokkummaadhaan keessaa mari'achuudhaan qeerroo walitti dhufuudhaan osoo sagaleen teenya facaane tokkummaadhaan akkamitti hayyoota keenya hoggantoota keenya baasifna hidharra asirratti mo don't get me wrong namoonni tokko akka wrongin nan fudhatina nuti hoggana keenya arralee borulee Jawaar Mahammadi fi Baqqala Garbaati fi Abdii Raggaasaa fa warra mana hidhaa jirsan akkana naa hubadha warri nama dogoggorsiisu feetan nama dogoggorsiisina hoggana keenya Jawaar Mahammadi fi Baqqala Garbaati fi Abdii Raggaasaa fa khabiraan qabnu nuti garuu hoggantoota kana baasuudhaaf nuti asitti jaaramuu nu barbaachisa wal hogganuu nu barbaachisa khararra wal khaayuu nu barbaachisa malee akkanuma hooyi Facebook qofaan yookaan miidiyaa qofaan baasuu hin dandeenyu yoo namuu harkhara arine yoo ati labsii tokko baaste tokkootu haqa yoo tokko waa godhe tokkootu haqa sun akkan taane nuti immoo maal nu barbaachisa leadership nu barbaachisa jechuudha long term plan arraan tana mootummaa kana yoo jiisine hoggantoota keenya kana gisee baafne akkamitti security isaan goona akkamitti isaan kana security goone isaan kun akkan hoggananiu maal godhu qabna waan jennu Oromoon mari'achuu nu barbaachisu walitti dhufuu nu barbaachisu kanaaf long term itti giseen achi cahuu deemu long term planning keenya Oromoon akka community walitti dhufu Oromoo wanni gadaa qabduuf maal beetani Oromoon saba mariitti amanu barnuti arraan tana khaanee fincilu makana gaggeessu fincila successful te gaggeessine Abiy Ahmed harka duuba hidhuudhaaf
nuutu walit dhufuun barbaachisa dura kanaaf furmaanni maali warreen naan jettaniif ta duraan dura qabsoon anga ammaa goone tun akka mootummaa kana jiisinetti ilaaluu qabna ta duraan dura mootummaan kun akka laaffatee jirutti if amansiisuu qabna mootummaan kun diinagdeedhaan matarra dhoytee jirta akka reefu liistii 4 lafa isinii kaaye security isaa facaaftee jirta dadhabsiiftee jirta economically dadhabsiiftee jirta jabaasittiin fakkaatin amma jabinni sibiratti hafe tokkummaadhaan ka'uun sibira jirti yoo waan goonu hunda keessatti short term plaanii lafa kaayyannee long term plan lafa kaayyannee akkamitti hoggantoota keenya kana baafannaadha malee nama bakka Jawaar Mohammad bakka nubuu barbaadannaa miti no hogganaa Mandela mana hidhaa keessa taa'eetu ummata isaa hogganaa ture arrallee Jawaar Mohammad fa mana hidhaa keessa jiraatanii nu hogganuu danda'an sun rakkoo miti jechuudha isaan kana baasisuuf hayyuu gahaa qabna maal marihachuu qabna ta duraan duraa gufuu wal duraa guuru taakkoo wal duraa kaasu tokkummaadhaan dhufnee marihachuu maal goona biyya tanatti kaampaaniin tokko yookaan mootummaan amatatti walit dhufaniiti ummanni qulfii walit dhufeeti marihata kaampaaniin keenya kun barana maal khasaare kaampaaniin keenya kun barana maal tirfeeyse jedhanii walit dhufan waggarra osuma silaa kaampaaniin fakkeenyaaf ardii hundarraa afrikaarraa awuroopparraa bakka hundarraa ni qaba gaafa waggaan isaa gahee walit dhufan hundi isaanii nama lama bakka hundaa walii ergataniiti bakka guddoo mijooti takka tolfatan jechuudha mee barana kaampaanii keenya kun maal atarrafe maal tirfeeyse maal khasaaraa sanoo maaliif khasaarree waliin jaan dhufanii ni tolfatan san booda tarsiimoo kaayyatanii adda deeman siyaasaanis akkasi qabsoonis akkasi leadership accountability qabu ka amma duraa sun eeysa kutee maalirra dabre isarraa maal barannaa maal godhuu qabna yoo walit dhufuu qabna dura jara keenya walit dhufne akka afooshatti akka charchitti akka masgiidatti akka afooshaa dubartitti akka gurmuu dargaggeessatti hundi namni lama walitti erga dhufe convention godhachuu qabna leadership convention godhanne Jawaar Mohammad if keessa baasuun taane akkamitti Jawaar Mohammad hidharraa baafna maaltu nu barbaachisa hayyee walit dhufne ni marihannaa jechuudha qawween lollamoo karaa nagaatiin lollamoo short term plan maal godhuu qabna qeerrootan akkamitti sochoofna tarsiimootan akkamitti baafanna bakka tana eenyuun nu hogganuu danda'a waan jettu lafa kaayyannaa jechuudha kana jechuun Jawaar Mohammad bakka buufanna jechuu miti don't give me wrong warreen if nama jallisuu feetan waliin jallisina nama sin jallisina Jawaar Mohammad hidharraa baasuuf arra nu tooftaan deemuu qabna wal hogganaa deemne isaan san baafnee ka'ina hogganii jechuun qabna jechuudha isaan hidharraa baasuuf jechuudha kanaaf tarsiimoo teenya tolfachuudhaaf karaa qabsiifachuudhaaf walitti dhufuu qabna leadership convention qopheeffachuu qabna bakka hundarraa wal buufannee maaltu nu barbaachisa operation akkanaa gaggeessuuf diinagdee hagamtu nu barbaachisa waan akkanaa godhuuf eenyutu nu keessaa jabaa eenyu waan kana gaggeessuu danda'a waan akkasii godhan erga marihanne booda namuu haramane fiigala namuu haraqee fiigala namuu masgiida fiigala shaytichinis masgiida liid godhu irratti galeeti warra salaachisuu fi warra isaan hogganamu dhufee waan akkanaa marihanne dhufne jara keenya waan akkanaa godhu qabna haa jabaannu yoo jenne is better than namu khophatti ori hurra is better than Facebook irratti namu yaadatti fakkaate godhurra yo akkana dhufne lafa khayyenne furmaatatti baana waan jettuufin akkasitti qabxiitan isinii khaaye kanaafu leadership dafne hatattamaan qopheeffanne long term plan achirra khaayyenna mootummaa kana yoo jiisine akkamitti hayyoota keenya hidharraa baasifna akkamitti wanni goosifna arraantana qeerroon teenyatun sochi addan dhaabbanne fedhu karaa cufu fedhu gaaza kararra naqu fedhu mismaara kararra guuru fedhu waan fedhan godhu it doesn't matter akka itti walii galameen akka itti marihatameen akka isaan danda'aniin akka isaan fedhaniin walii galteedhaan yoo nuti arraantana tokkummaadhaan akkana deemne yoo jabaanne hayyoota kanallee baasuu dandeenya kana ala akkanuma lafa kaane haa Jawaarii sibna haati maarree goona furmaanni maal furmaanni kaniin amma boodarra siidhee gurra si haasentu sinigale so kanaafu jabaanne waan goonu keessatti caasaa mootummaa kana akkamitti hukkunna caasaa mootummaa kana akkamitti balleessina gubbarraa eegallamoo if jalaa eegalla if biraa eegallamoo eessaa eegalla
biltsiginnaan tun dura kanuma ollaa kee jiru suma biraa eegalta yoo dandeesse akka inni deebuu goota yoo dide immoo tarkaanfi dinniina itti kannitaa jechuu ifuma biraa eegaltaa jechuu maaliif mootummaan kun dadhabee jira kufee jira isa kana lafaan dha'uudhaaf ati immoo arrallee if qopheessuu qabda gaafa inni kufuu deemu qophaa'uuti itti deem malee osoo if hin qopheessine ittiin deemin hayyoota kee baaftee akka isaan si hogganan yoo barbaade akkas godhuu qabda jechuu arraan tana warri walaayitaa maaliif successful ta'an nuti gaafa ni yaadattanii gaafa qabsoo qeerroo godhaa turre san poolisni nu wajji dhaabbate nama gamtaa qabu nama hundaa jala deema nama wal dhagahu nama hundaa jala deema gaafa poolisoonni keenya nu wajji turan san qeerroon hin ajjeefamne kararratti akka fedhanii deemaan turre arraan tana walaayitaa keessa qeerraa hundi isaanii arraan tana ummataa wajji dhaabbatan kanaaf dafanii furmaata dubbiin isaanii argatte arra nuti illee waamicha goona warra securitytiif waamicha goona ilmaan oromoo waraana raayyaa poolisa hunda keessa jiran waamicha goonaaf jechuu waamicha keenya ka fudhatee nu wajji dhaabbate tokkummaadhaan akkasi qabsoo kana mootummaa kan lafaan dhoonyaa hayyoota keenya hidharraa baafannaa jechuu karaa kanaan bifa kanaan deemuu qabna kanaafuu qabsoon amma itti deemaa jiru hayyoonni amantaa yookaan abbootiin amantaa qopheessanii jira isaantu hiriira kana qindeessa isaantu hiriira kana hoggana immoo sabaaf sablammoota hundaatu irratti hirmaata addan dhaabuun qabna dippiloomaasii wanni ala kanaa deemu adda dhaabbachuun qabu ta biyya keessaa immoo qeerroon if qopheessi qeerroon ajaja if qopheessi akka gaarii qophaawa gaafa qophooytan taraa tana booda ta dhumaati tun fincilli amma booda godhamu ka dhumaati fincila goonu kanarratti ilaaf ilaameen mariidhaan godhachuu qabna jechuudha so kanaafuu akki nuti itti walii galluutu murteessaadha jechuudha so kanaafuu jabaadhaa furmaanni jiru qabsoo teenya cimsinee itti fufu mootummaan digee jira jennee sammuu teenya amansiifnee akkamitti lafaan dhoyna jechuu hundi keenya erga if amansiifne tokkummaadhaan dhugaan isiniin ja'a boru ganama hayyoota keenya hidharraa baasuu dandeenya jechuudha maaliif arraan tana abbootiin garaa nu keessatti bitamanii akka nama jabaa if fakkeessan kun yeroo gabaabduudha fiixeessa ganama waan fiixeessi ganama akkami bishaan oggaa ganama kaatu bishaan fakkaata daqiiqaa takka booda oggaa aduun tibaate maal ta'ani bada arraan tana warreen biltsiginnaa kaadiree fi kun hundi seenaa ta'uuf ta'an yeroo gabaabduu booda tana jala muraa ifitti hima warri biyyaallee wanni isin iyyaa turtan please sagalee takkaan waan nu dabarsaa nu marihadhaa jettan hayyoonni keenyaas arrarraa eegalee akkuma arraan tana OMN garaa nu qabbaneessatti jabaadha OMNnis jabaadha hayyoonni keenyaas jabaadha conventional leadership tokko qopheessa kararra haayuu qabna ni qopheessina immoo akkamitti waan kana fuuldura dhiibna kajennu irratti jabaannee sambooda qeerroofillee ajajni ammaan tana dhoohuuf deemta oggaa jaan qopheessu kana hatattamaa wanni godhuu qabnu waan hin kalee je'ellee irran deebi'a qabsoo namuu jireenya qaba jiruuf jireenya qaba qabsoon istirateejii feeti qabsoon diinagdee feeti qabsoon waa hedduu barbaaddi jira keenya arraan tana asirra taa'ee aniin akkana iyyuu kun gizeen xiqqaasii amma shilli jee jireenya kiyyaanis qoonqoon na eeggata kiraamanaan na eeggata biddeenaan na eeggata dalagachuun qaba carraaqachuun qaba sa'aatii 24 kannuu hin danda'u nama hedduu jira akkasii hayyootas ta'ee miidiyaas ta'e kun hundi namuu if qabee ka godhaa jiru yoommoo konvenshinarra dhufne oromootii yaqarshii miliyoonaan nama accountable goonee maallaqa ganneeyne namoota accountable goosifne ammaan booda namoonni amma booda jaarru duuba deemne eessatti akka baatu sumuuniin teenya jala hordofneeti nama itti haayar godhannee nama istirateejii nuu baasu nama karaa nuu qabsiisu itti aboo waan dalaydu dhiis huno wanni ceetuuf tanaa mi'ee huno siif kafallasii dandeenya duubaa taa'ii dalagi kana godhi akkas godhi ati miidiyaa wanni gootus arrarraa eegaltee wannummaan vaalantarii qofa nu dalayduuf hin jiru hoodhu sii kafallaatis dalagi ati waan kana godhaa jirtu atis hoodhu si dandeenya qeerroo atillee hoo if wallaani atis kana godhi san godhi jechuudhaaf nuti waliin dhufuu qabnaa jechuudha mataa walii qabachuu qabnaa jechuudha erga mataa walii qabanne immoo maal gochuu qabna diinagdee walii buusuu qabna karaa nuti irra walii galle feenu qabsoo karaa nagaatiin short term plaanii mootummaa kana jiisine akkamitti goonee fuuldura deemna ka jechuun irratti feenu afaan qawweetiin deemnu feenu karaa nagaatiin fincillu feenu waan feena goonuuf dura nuti walii dhufuu qabnaa jechuudha diinagdee walii darbuu qabna walii fachiisuu qabna kanaaf gizee namni tokko as bahee haasa'u jarjarreetuma furmaanni maali jeena furmaanni kana caaleen jiru akka yaada kiyyatti yoo isinii teeni fudhattan jechuudha
kun yaada hajitin dhalati yaada matakhiyati akkana nafakkaatun isini himaa jiraachu hoonaafu jabaadha qabsoon teenya isinitti fakkaatin waan nutti dukkanoote isinitti fakkaatin dukkanti tagama bariisaasan yaa sabaho abshirni bariiti akareefun tana banameesan eenyo siyoo akka siyoo sanitti dukkanti gizee ganama subi barii deemtu qoni jabaatti akkasan isinif fakkaatti male nuuf bariiti oromoodhaaf oromoon daleeytee jirta silaa qabsoo hiriiraan eegaltu arraan tana qabsoo paartii hiriiraa eegalteeti humna isaa already mogolee caccabsitee jirta ammaan booda mataa wali qabattee alaa keessaa wal dubbisaa qabsoote finiinsu hayyoota kee mootummaa kana harkaa fuudhu san booda waan si baasu mootummaa akkam akka jaarachuu feetu mootummaa oromiyaa jaarradhu feetu akka feete godh dura walitti hootu waliin marihadhu qilleensarraa lafarra gabbu tajattu dhaamsin asini qabu fayyaa argadhaa waan hojjetuttaniif arraan tana hiriira guddaa jira hiriira guddaa kana hiriira guddaa jira hiriira Minnesota irra nafina jabaadha walidachaana kana fakkaatti jechu arraan tana road mapping qabsoo teenya akka haajitiin xalaan itti fakkaatetti kana na fakkaatti short term planning is long term planning conventional dubbannu short term planning mo amma dafne godhu qabnu ujeetin isini dhaleessee jira ummanni walaayitaa dheengadda waa'ee naannoo gaafatanii murannoodhaan hutannoodhaan manaan gallu jaanii ala akka bahanitti arraan tana akkamitti aktivistoonni isaanii hayyoonni isaanii warri hidhame guyyaa sadii keessatti mootummaa kan akkamitti hudhanii hidharraa gadhiisan akkamitti gadhiisuu danda'an keenyoo maaliif hidharraa bahuu dadhaban waan jetturra xiqqoo dubbanneeti ajenda lammaffaa dabarraa ajenda lammaffaa waa'ee qabsoo part time irraa gara full time itti akkamitti deebisna ta'ettu bal'inaan irraa dubbanne jechuudha yeroo hunda furmaata dubbanna furmaata malee rakkoo qofa dubbachaa ooluun furmaatan fiddu rakkoo qofa irraa dubbachaa ooluun rakkoo identify godhaa ooluun furmaatan fiddu kanaafuu sirritti ajenda lamaan kana irraa dubbachuun fedha osoo waa'ee ajendatti hin dabarre arraan tana warreen abukaadoon akka BBC irra dhageessan waardiyoonni Jawaar shanan akka COVID-19 qabaman nutti himaa jiran teenya gaa waa hedduutu rakkoon wal xaxaa jirti nutillee wal xaxaa jira wal sakhaalaa jira wal sakhaaluuf deemaa jiraachu kanaafuu waa hundi sirritti karaa qabattee waan deemu qabduuf rakkoo kana identify godhuun dirqama nu taati jechuudha so kanaafuu arraan tana duraan ajenda tokko irratti waa'ee ija qabsoo part time irraa full time meeting dubbachuu kee isii san ajenda lammaffaatiin godhadha maaliif dubbii walaayitaa tana dura dabruu qaba isii tana irraa dubbadheetiin teenya deebi'achuudha qabxii takka waan nootii qabadhee jira isii san isinii tuttuqaa jechuudha bal'inaanii raasoo waa isanii ta duraan dura arraan tana ummanni walaayitaa dheengadda agartan namoota hedduu irraa dhume namoota hedduu irraa hidhame qabsoo waa'ee mirga naannoo zoonii irraa yookaan mirga ifii khabachiifachuu akkuma sidaama fatti naannoo godhachuudhaaf jedhanii qabsoo isaan gaggeessaniin abiyoot duula itti banee waraana itti gadhiisee erga san godhe daameejii san godhe booda ummanni hin gallu jedhaniiti alatti hafan jechuudha amman tanagaa yeroo tanatti isaan akkamitti hatattama kanaan oggaa aktivistoota isaanii gadhiisan waraanaatu wajji suuraa ka'aa ture agartanii miti akkatti nama gammachiisu waay maaliif ta duraan dura dhugaa dubbachuudhaaf isaan akka walaayitatti waraana keessa lakkoofsa xiqqaan qaban makalaakaa keessa waraana guddaa qabu ummanni walaayitaa gaafa Hayilamaariyaam Dassaalany waraana gaafa seenessan ni qaba san gubbaan warra hiikatee gale hundaa jira jechuudha kanaaf arraan tana oromoonis wal dhabee tigreenis wal dhabee ummata tigraanis wal dhabee amma immoo qaawwa biraa walaayitaaf ittiin banu jedhee sodaatee baaragee dafee gadhiisisee jechuudha ummata akka duraan keebsanii hin arganne jechuudha garuu ummanni isaanii illee jabaatanii tokkummaadhaan akkasitti bahanii sagalee isaanii dhageessifachuudhaan ummata kana hayyoota fi harkaa fudhatan jechuudha keenya ji'a tokkoo fi guyyaa 15 lakkaawwatee jira jechuudha kanaafuu jara keenya asirraa waa baruu qabna asirraa waa hedduu arguu qabna asirraa waa hedduu barachuu qabna jechuudha wanni amma wanni walaayitaa irratti jechuudha kanaaf nutis yoo jabaanne waa godhuu dandeenya dafnee barcaccarsiifnee qabsoo teenya tokko asii fuudhee tokko achi wal harkaa fufuunee barcaccarsuu dhiifnee kutannoodhaan jabaannee yoo itti deemne akka hayyoota keenyaa siidhaarraa baasifnu abdii firraa qabnaa jechuudha immoo nu keessa rakkoo jira frikshinii hedduu jira cuqaallannee dadhabnee jirra irra teenyee dadhabnee jirra
keeysaan furuuf waa hedduu yaalii goonee jira jechuudha. Amma waa'ee sanirraa dubbachuuf fedhilleen qabu, sanirraa yaadalleen qabu. Amma garuu maal godhuu qabna kajettu ajandaa lammaffattiin dabraa jechuudha. Ajandaa lammaffaa qabsoon teenya akkamitti paartaayimii irraa kara fuultaayimii deebuu qabdi. Arraan tana qabsoon teenya wanni Jawaar Mohammad godhe yoo jiraate qabsoon teenya lafarra harkifamtee deemaa dhufteeti qaawwa liidarshiippii Jawaar Mohammad barnoota isaa dhiisee dalagaa dhiisee Oromoofiin dalaga jee ifkanne jechuudha. Akka ifkanneen itti successful ta'e qabsoo tana wayyaanee jiisuu irratti. Maaliif full taayimiidha ani Oromoofiin dalaga jee ifkanne jechuudha. Oggaanutii sa'a 12 hirriiba oowwaa keessa jiru inni sa'a 9 rafee sa'a takkatti hirriibaa ka'ee jira halkan. Erga hirriibaa ka'ee Jawaar Mohammad halkan guutuu qeerroo wajji wal qunnamaa bulaa jechuudha. Itti milkaawee turellee waggaa 4 osoo dadhaben jenne tana hujiin tiyya je'eeti Oromoodhaaf gabra if godhee Oromoof if gabromsee itti yaadee istiraatejii wajjiidhaan irra dalagaa ture jechuudha. Full time dalagaa isaa full time qabsoo Oromoo dalaguu ture yeroo sanitti. Qeerroo wajjin waan isaan itti ergan jijjiiruudhaan tolchuudhaan ummataaf gabaasuudhaan addunyaaf dabarsuudhaan karaa adda addaatiin qaawwanu banamtana argeeti bakka san guute jechuudha. Namni takka Jawaar Mohammad hin filanne Jawaar Mohammad deemati liidara kiyya namni je'een hin jiru. Garuu Jawaar Mohammad ifiif qabsoo bakka tana argeeti bakki irrina qabtana jee dafee miidiyaa gadhaabee waan kana irrina kana guute jechuudha. Ittillee milkaa'ee jira garuu wayyaanee diiguurratti. Arra gaafa galus hin tahuu achi isaan keessa galeetiin tana booda isaan keessa galeetiin isaanuma wajji falmadha. Aboo dhaabbadhu gamaa gamana osoo itti iyyinu osoo itti noonoo nagahee jira. Ummata kiyyaa fi rabbi abdadheetiin galaa jee eeggalee jechuudha. Erga galee arraan tana hidhaa ji'a tokkoo fi guyyaa 15 guutee jira jechuudha erga hidhaman. Juun 29 arraan tana Oogustii 13ffaa kee jira. Ammoo bakka Jawaar Mohammad bakka banee deeme tana namoonni hedduun ni guunnaa noo namni dhibbii oli cuunfame bakka san guutuu hin dandeessu dhugaan sitti himan. If khannu si barbaacha full time falmataa ibroo guyyaa kana dalagataa oolee galgala rafee ganama ka'ee yoo katabu taate is part time dha qabsoon isaa. Arra hayyoonni nuti ni qabna Oromoon nama hayyuu barate hin dhabne hayyoota hin dhabne taak qabeenya hin dhabne nama qabsaa'uu hin dhabne waa hunda qabna. Wal jala deemuu dadhabne garaa bal'achuu dadhabne wali irra kutuu dadhabne namu anaa beeka anaatu sirra beeka anaatu sirra jaba lakki yookaan anaatu sirra aktiivistii takka anaa sirra jabaat anaatu nu dhiibaa jira alatti. Gaafa qindoomnee gaafa tokko taanee deemne gaafa mataa wali qabannee deemne hagam takka akka dhiibne agarree jira. Dhukkee keessaa kaanee dhadhawoon namuu mana galee namuu afooshaan mana galeeti san keessaa haarootti dhalattee qabsoon tun jabaattee ammallee if humneessitee deemaa turte jechuudha. Amma kana keessaa akkamitti baanaadha? That's the question. Ani amma abbaa tokkotti illee quba qabuun fedha. Abalu bira rakkoo jira abalu rakkoo jira maqaa dha'uun nan barbaachisu. Hundi rakkoo qaba. Wannummaan qabsoo Oromoo qancarsaa bahee fi qabsoo Oromoo duuba deebisaa ture. Namuu guruppii uummatee kophaa deemu dhiigoo mataa walirra garsiisu tana wanni Oromoo duubatti wanni godhaa ture jechuudha. Kana argeete khadiinni arra nuti uffatee waamee godhaa jiruume. Arrammoo tun akka nurratti hin taane yeroon isii ammallee hin dabarre. Wanni Jawaar Mohammad ummata kana hunda itti nu caale tokkoffaa garaa bal'ata. Waa hunda danda'a. Istiraatejii danda'a. Qabsoo karaa itti deemtu beeka. Diinni karaa inni irraa deemuuf itti deemuu beeka. Hunda hammachuu danda'a jechuudha nama hunda. Afaan Oromoo beeka, afaan Tigree beeka, afaan hoggaan jiru afaan siyaasaa jechuu kiyya. Afaan siyaasaa TPLF beeka, OPDO beeka, ABO beeka, hunda beeka, afooshaa kagandaa hunda beeka jechuudha mucaan kun. Arra Oromoo gaafa abdatee gale arraan egaa bilbila kana yoon blog godhe malee sini gale soo kanaafu amma leetiidha. No, it's not late. It's not too late. Yoo diinni gizee gari ati diinni
لا فيني خي دينا في جبينيا جباسي فكاتا قرو جبامتي لا فيني خيتي إني أكا قوزا قول أتايتشو نما هدو تفردين جران I don't care أكا ميديا تهاتو أكا الأنفة تهاتو خارهون دانو جاتشو قرابا لأتشو قمنا ودينا رتي قراها جبان ولي رتي مو ولي أفسو ولي ردبرو بيخو قمنا تاكو والدرو قورون هم برباچفتو دوغو غورة دبري والدرو قورون هم برباچفتو أمتا خيني أكا درسانيت خانا بر تفجعاتي تبكا إبتا كفجعاتي إغنور قد متا وليك أبو دبي ميلة وليك أبي ديمات رمي جوار محمد متا وليك أبو دبني جبر ميلة وليك أبي ديمات ربر ويا تكسل كده نوي تفتا نجلا خاسي بر وان نتيجة نفولا تابر نمريها تابر نرقها بر خانين جو بربادي في مالي نما أكا جوار محمد هيد الرباسيسون نوتيك أبسون تانية جمتة تفوفوك أبدي كهايو تانية بري هايو تانية إسا فكادان هون ده هيد الرباسوف أبسون تانية جمتة تفوفوك أف نوتي دورك أبسو بارتايمي خيسا بهوك أمنا جياتوك نمني أران تندوها هاجالو بودا هيدا جوار محمد بودا ولي قالون تانية كير خرر ديم بقى أتنتاتو هنجرتو أتي نمني جوار محمد هدامي هاجالون دو إبودا بيكم توما متاحي فيتيف if you بيكماتوف جانا أتي you are useless أبسو أروموتو فينتاتو you need to go ديمو قبدا خرر استايل استراتيجي سو خنافو مال قدو قمنا دف فرماني أكمتي خانا خيسا بانا تدران درا وني قدو قمنو جرخين نوتي تدران درا تقفا وليك أبامون درك أما خيني وليد رفون درك أما أني سري باغي وابريسو دبتشو جيزي خان خرقون قوتياتين جا أبلونيس هري باغي واغود خاي غما قونقو ساچا نما توكو اسخنا خفول تايم هجيتي يجي قبتو نما توكوتي وني أمتا ميلينا جهاتما نما توكوني الفاتا ما يرو خانتي ديني خدرا خاناتو الرحمة أفان خيد دبتا نفتنيا أكا أبيوت كاساهون نفتنيا أكا أينيو مكان إسا غربا خانا أديسو أرقاو كتاو ورسا غلي في دامسته إلمان أورومو فجاسو غلغلا غنم هركلا فجلاتين دلغا جيران جچو ونني ولي غورتي هونتي نفتنيا فان أورومو دبت تغلغلا غنم أورومو ديغوف دمت تنوان إراد دبچا ولا ساعات دم أفر دبچا جيراچو في ور جبا أورومو راقبن جبا آباءو في وان أدر راقبن ور لفي جبن هونت ولي غورتي أورومو خيسال خان خغرا إساتي بيتمو ولي غورتي أمتا خنان سبا خنان چبسا جير قديمه نوتي هو مال نبرباچيسا هندان تنتلاتا هندان تنيو فيسبوك را نما سدي يو هاير قدن نيغا نما سدي خدوبتو أكا غاري تنتلو هاير قدن نوغا نما سدي استراتيجيستي خمولن خفوليسا مولن دوبتا ايدلقو أورومون فول تايمي هاير قدن چوكمنا نما قبصوتنا ايتي قوتو ايتي دلقي افقابي دلقاتي يجي وان أوروموتنا بردوغان سنيما أرانتنا أما أنت كونين دبّدا نين ديما أسرد وفي دبّت شراف دبّين تيا فرطة قبات شراف أرقات شراف بر أمني سي إنني رتها إيه هاسو دقيقة صدومة تانيت انتلو فكرشي ميليني ميكا خفلا في إمو سعادي دمي أفر بكا دادر أدو قوري قل لفتين وفي وان سني رتها إيه انتلاتشو سنين جيرين يخي يجي قولتا نوتي كنت خيس دمني خاني خان قرر وان إني جاوم بينو بس وانو ما جاتشوف دي هانو ما دوبتوف ركنا جاتشو نو خونتو قبل اتيادمي نموت ججبا هركلا فجلاتين دوبتاني مقارجا دوبتاني قبصوتنا جبيساني استراتيجي اتقراني هاير قرامي فول تايمي اوسو كرامنا ياني اوسو قونقو ياني اردلكو قبل خاول به دبتولين اسرا يروم بوئ كرامنا نيغتا قونقو نيغتا اوسون جن تا سرت
waanuma kanarratti akka inni istiraatejii ta'uu barbaanna akka hoolaa abbaan qabne wanni hundi faca'ee hundi xinxalaa ta'uuf hin jiru teknishaana dalagaan isaa barsiisaan seenaa barate waa'ee seenaati political strategy xiyyeeffata warri jajjabaan duubarra taa'ee istiraatejii qabsootan cimsee lafa kaayuu qaba miidiyaan tokkummaadhaan walii galee waa'ee Oromoo irratti dalaguu qaba akka ummata abbaan qabne akka tiisee hoolaa tiisee umaan qabne tokkotti hundi kaan asii as fudhatee idea mataa isaa kana kunis idea mataa kana idea hin dalaytu tun OLC ji'a tokko erga Hacaaluu hundi galgala ganama dubbii tana iyyaatiin ture galgala ganama everybody namu kopha ore khanis achincha khanis asincha khanis tintala khanis jinni janka khanis tasso indalagu kun namu bakka jiru nama lama akka hawaasa Oromootti diaspora kana keessa walitti ergatee gattaa'ee guyyaa sadii marihatee tolfatee diinagdee lafa gannaquu qabna Oromoo diinagdeen tun yoo jiraatte waa hedduu godhuu dandeenya amma booda part time namni even OMN irra taa'ee haasa'uun qabu namni part time haasa'uun qabu fedhiidhaan no kafalamee fi haasa'uu qaba strategistiin duuba taa'ee namni istiraatejii baasu kafalamee fi dalaguu qaba kana gochuuf nuti walitti dhufuu qabna walitti dhufne marihanne karam deemna akkamitti deemna jennee erga lafa kaayyenne booda charchirraa namni dhufe afooshaa dubartiirraa namni dhufe masgiidarraa namni dhufe communityirraa namni dhufe namuu bakka bu'aa nama lama ergatee konvenshina cimaa lafa kaayyenne horii qabaa lafa kaayyenne waan goone erga dubbii teenya karaa qabsiifanne booda qabsoo seen namni ajaju iccitiidhaan kan namni beeyne maggaarajaa duuba taa'e sunillee mindeessine qabsootan akkana karaa qabsiisuu dandeenya abbummaan fedhe lafaa kee ati kee gattaa ati kee ol deemi ati gachiisi jedhuun qabu maaltu qabsoo teenya hanga amma dura akkana bacaccarsiise ka bakka taqqabate bakka san diide daasee dhumatti amma booda ana malee namni tokko hin jiru siin jedha no everybody hujii adda hirachuu qaba namu hujii adda hirachuu qaba nam tokkotti dadhabuun qaba maaliif gaafa adda dadhabde bakki sun waan banaa taatuuf wanni kun itti yaadamee dalagamuu qaba jechuudha dhuufuun marii qabdu na jooytu Oromoo walitti dhuftee marii hattee teessee if dura taa'a godhattee nama nuun deemu tooftaa baafattee akkana godhachuu qabnaa jechuudha yoo tokko waa baasee tokko duubaa fashaleessu tokko fashaleessee tokko baasu it's not gonna work hin dalagu kuni hin dalagu خنافي ولد لفني هاتتمان أورمون دفني جارمني أو اللي سي كونفنشن وجودا أكام مدرا جونسن يو إيفن وقتي لين كورونا تاته إنستيتيشن أجمعاتو كقدابون درك أما خرهون دا ولفني ميديا بايا شورا كوميتي جرو يادا حواسا فجأسان ديمون انتاتو توكو لفسي باسي توكو يو دوبار أبدا هنتاتو إف خنوك أبنمو Oromoo dhaaf namni tokko if gabroomsuu qaba takka hire if godhuu qaba jechuudha namoota kana full time hire godhachuun dirqama keenya ani ammarraa eegalee Oromoofin dalaga yoo hajjettu taate Oromoon nama san hire godhuu qabdi daasee namni sun dalagaa isaa dhiisee Oromoo irratti focus godhu kiraa mana yaaduun qabu qonqoo isaa yaaduun qabu waan takka yaaduun qabu he need to focus only on that thing تنتلا شن يو هاير قولن تنتلا شن نوخن خفلا ما في ما وقعتك كم فرن جي أجام فرن جي أسدين فرن we don't care أيه سنغالي خنافو جرخين نوتي أما
qabsoon teenya bakka voluntarii qofaa fi bakka part time bira kuttee jirti. dhugaa walii khaayaa deemuu qabna. dhugaa walii khaayaa deemuu qabna. ani amma bakka tanatti abaluutu diima, abaluutu gurraacha, abaluutu balleessa, abaluutu dhiise, none of my business. wal beeyna hundi keenya dhugaa asirra jirtu ni beeyna. namuu social media kanarra turre waggaa meeqaaf. siyaasaa teenya eenyufaan akka dhugaa turaniif, eenyufaan akka haxaaniif, eenyufaan akka waa godhan, akka waa balleessan hundi keenya wal beeyna. kanaafuu jabaannee Oromoon ammallee yaa namoonni tokko hidhattiin isin darbaarra yoo wanni jechuu baattan rasini way sini gale soo kanaafuu jabaannee nutilleen akka warreen sagalee qabnu warreen aktivistoota already akka jaaramnetti hujii teenya caamsinee jabaannee fuuldura deemuu qabna. namuu institutionni bakka adda adda jajjabaatee jaaramuu qaba. rakkoo tana keessa akkami baana waan jettu Oromoon lafa kaayyate karaa isii baasu tooftaa diriirfachuun duubaan dalaguun dirqama qabsoo lafarra buusuun. ta Facebook itti nyaannee jira daasee lafarratti haaw lafarratti gabbuufne marii gaggeeffanne qabsoo tana fuuldura dhiibuu qabna. karaan nu baasu karaa tokkicha kana qofa. arraan tana salphannee jira nuti. salphannee jira sirritti. arraan tana walaayitaan waraana makalaakaa keessa ijoollee haganan jaamne qabdi makalaakaa keessa. yoo walaayitaan tunis akkanatti namichi kun ajjeesuu itti fufe waraanni makalaakaa keessa itti ka'a 30 kadheen gadda hiikkatee ari'ee jira. sunilleen itti as garagalanii beeka. qaawwa gubbaan qaawwa fittiin banu jee arra baaragee dafee dubbii walaayitaa firraa cufe. ati hoo nuti hoo maali jira? nuti hoo akkamit goona? akkamitti uffatamne? sila arra Jawaar Mohammad nama ji'a tokkoo fi guyyaa 15 keessa bulu jira keenya. because hundi keenya busy wal argaa jira, guyyaan eeggachaa jira. selfish ego namuu haruma khiyyaa ta'a ana qofa beeka. tokko Jawaar irraa dantaan qabu ajandaa diinni si boce bar galgalaa ganama bocolaa jirtaa bar si haa bocolu. ajandaa ilmi nafxanyaa galgalaa ganama lafisii haawuraa dubbataa jirtaa bar strategy mal baasaa jirta. that's why we need strategy khabaasus khanamni mul'anne kha goostiin tokko duuba taa'ee baasuu qaba. kha sagalee ta'us osoo ittiin qaanfanne addunyaan tun namoonni strategistii ta'an namoonni xinxalaa ta'an osoo ittiin qaanfanne kafalamee fi dubbatuu qabanii. they need to stop. jireenya fi dhaabuu qaban. Jawaar Mohammad barnoota isaa dhaabee dalagaa dhiiseeti Oromoof gabricheef godhee dalagaa tureemi. akkasitti nama akkasitti dalagu nutu haar godhata. yoo akkas goone waani goona wahinni baan maaliif jennaan woo maallaqni jiraate khara amma namni account ni sodaata bar hoba achi kaan goofandimii asiin goofandimii miti no amma dubbiin dhugaasan lafarra gabbute akkamittiif ceesifna akkami fuuldura ceena istaayila keenya ka dursan dhiisu erga Haacaaluu wareegame booda ammarraa eegalee akka nama haaraa'u dhalatetti akka fireeshitti oowwitutti iflaallee tagoonu tanarratti akkami jabeessinee lafarra buufnee deemnaadha. hoba wanni fudhannee oriinu gama takkallee nu geessu nam tokko immoo tana beeka. hayyoonninis namni isaan moohattan hin jiru, miidiyaanis namni isaan moohatu hin jiru. waliin mootu Oromoo waluma sakaalti malee. because qabsoo teenyarra wanni wal sakaaluu fide maali hanga amma dura wal dura dhaabbachuu wanni fide maali? rakkoo garaa walii bal'achuu. nuti diinarra garaa jabaachuu malee walirratti immoo garaa jabaachuu hin qabnu. walirratti tokkummaadhaan deemuun tokkummaadhaan dalaguun furmaata waa takka waan biraa kan qabne jechuuf bira. kanaaf talammaffaa waliin dhufne waliin mari'achuu, sadaffaa wal dammaqsuu qabna irra deddeebine akka ammatti jirru kana jechuudha. shanaffaa caasaa ifaa fi ifa
caasaa ifaaf ifate alaa fi keessaan diriirfachuu qabna sirritti. Jaabsaa qabsaa'oota mindeessuu full time akka dalaganii gochuu responsibility accountability akka qaban. Wanni responsibility qabu wanni accountability qabu gizee hunda bu'aatu irraa dhufu. Kana irratti akka gaarii dalaguu qabna jechuudha. Torboffaa yaada tokko afaan tokko tarsiimoo tokko socho'aa gaafa san kan amma hayyuuf hin jedhu hundi warra ijaarame hordofa jechuudha. Namni gaafa caasaa waan kana hunda godhannee ijaaramnee tokkoffaadhaan deemne hayyuunis nama ijaarame jala deema jechuudha kophaan horiiru jechuudha. Kanaaf ammatti wanni keenya caala wanni kana caalu hin jiru jara keenya an dhugaan isin hima. Wanni kana caalu hin jiru. Akka haarootti waa hunda jabaannee if jabeessinee if kaasuu qabna. Namuu akka aktivistootatti akka sagalee tahaa jirru kanatti nutis ijaaramne civikiin bira ijaarame kun hundi mataa walii qabannee jabaannee waan takka lafa kaayyenne diinagdee buufnee diinagdeedhaan qabsoo Oromoo tan accountability isaan gosaa fuuldura dhiibuu qabnaa jechuudha. Ani Oromoon komadhu. Oromoon namni miliyoonni 50 hogganaa ta'uu hin danda'u. I understand that. Namni miliyoonni 50 lafaa ka'ee arraan tana hundi hogganaa ta'uu hin danda'u. Garuu miliyoonni 50 wanta godhuu danda'a. Yoo ati karaa itti garsiifte maallaqa siini baasa. Humnaan hiriira boo itti sii baha. Ka'ii waa godhu itti siif godhu. Kanaan si wajjin dhaabbata. Humna siini ta'a. Garuu nama dhufee walit dhufee marihateetu nama konvenshiina godhatee institutiona jaba ammallee irra deebinee yoo jaarre no matter what akka feenetti haalollu fedhu qawween haalollu fedhu fincinaan haalollu fedhu diinagdeen haa ta'u kara feene haa goonu san nuti itti haa marihannee haa goonu yoo san goone wahiitti ni baana. Gaafa jaaramte hundi si jala deema. Ati if bira kuttee gaafa san ummata akka keetii cunqurfamanillee waliin jaaramte ati ifiifuun jaaramne nama cunqurfamaa ollaa keetii wajji deemuu dandeessa no ati dura if jaaruu qabda jechuudha if jabeessuu qabda tanarra yaadda'uu qabna hundi keenya we need to stop dhaabuu qabna amma namuu waan hin kafalamneef waan uummata kan godhamneef namuu beekamtii mataa fiitiif horiyaa jira jara keenya dhugaan isin himani beekamtii hundi anumaa beekamuu fedha anumaa feemasii ta'uu fedha takka anumaa bakka abaluu bu'uu fedhaaf horiyaa jira that's not gonna help us nu gargaaru sun suni abadan nun gargaaru ammallee is not too late. Oromoon nama barate hedduu qabdi. Immoo nama kana gochuudhaaf Oromoon miliyeenaanis maallaqa baasuu hin dadhabne. Waa'uma fedhe irrattu qabsoo tana karaa qabsiisu qabsoo tana oofsisuudhaaf qabsoon teenya isin irraan cufaa part time irraa karaa full time coo qabdi. When it doesn't take 3 days or 1 week. Amma namoota PhD baratan lokkoo isaan qaban warri hin dubbanne hacalchaan. Yo arra khaaniiti wanta strategy khaa jette warra sa'alamatti karaa qabsiisuu danda'u jira warra sa'alama khee wanta godhuu danda'u jira arraan tana convention to qabame Oromoon tu wali dhufte waan akkana murteeffanne kana nu baas jaani mari hatanii ergo godhan booda qabeenya baasanii wanni hundi mindaan ta'uu qaba waa hundi yoo mindaadhaan ta'e ni fayyiti wanni hundi accountable jira namni hundi media ni mindeessina journalisti ni mindeessina activisti ni mindeessina Samboda matan hundu kubunuti lembaka huno isa tintalaki yejetin ganama gizen khawlal akas because full time why he don't take haga fede haga falamu I don't care ni khafallaf ni dendenya ji arra ittibafna malaka ittikhanina uttatis nagati me amma haso kana kaysa wanna mkhfalchi sujira sare ergamtu bultigna naftanya uttatis hakana kana khanu kaysa tatae nuje qajru baytani Sinigale so khanaafu jara keenya jabaachuu qabna wali dhufuu qabna hayyummaan te khalaalamtu amma hayyummaan te abbaa feete khaanii wanni goota khaan achi goota maal bu'aa qaba yoo wali dhuftee waliin marihan yoo arraan tana haa caaluuf dura qabde yoo Jawaar mafaalalti moo Jawaar mana hidhaa taa'uun isin gammachiisaa jira hundi keeysan miila haga gubbatti yoo Jawaar Mahammad hidhamuun isin gammachiisin maali wanni isin walii galchuu isin dhorku gammachuu qabdan hidhamu Jawaar Mahamaaditti hundi keeysan wala hayyu wala media hundi keeysan gammachuu qabdan dhibbaa dhibbatti ni beeyna
خد أتيس نجتي قشاش عن قشاش الجماعة يروتنا we don't have no time garbage كنا تنيدر بنا ديم تراش كاني خيستاي قشاش نفتنيا كاكي خيسني خنا سيني قالي سو خنا فو أورمون يو تحت التمان خنا في التنقولين دبين تينيا خربرات ديمتي that's why we need it أورمون كيروسين دمنه نما فالماتشوسين دمنه مالك على هيسين دمنه قرو هندسا خجمتشو جوار محمد قب هندسا جوار محمد هيدا مت جمتشو قب ده هندي خي إنك جبين هندي خي ولا وري أو مني تها ولا وري أكتيفيستي تها ولا ورين هايو فينجت هندي خي سن جمتشو قب دن ما أشيك قب نسا يو هاجالون دو إسا سريفتشيس مال وني ولي قالوا سدورك يو جمتشون قباتين كي جبدو أنا تو أبلو رجبا أنا تو أبلو ربرت هذا أنا تو دنديتي كبا أنا تو هم دلقاجر أنا تو أرمو we don't care don't work for us for free نون دلقين فريت هم بربان نما تو كل أما بود نما فول تامي فنو خنين ودلقو بربان نني دندينيا توكو شيء نينجرو توكو شيطان نينجرو هندي غيزانو شيطان هندي خيسن متى راك على موسيني وي أرى ولا يتانقو يا سدي خيستي هايوت ساني هيدا راك باسفتي هنقلو جتيقو يا سديتي أرى برجبين الديناتي متخمول لتاجرو لا فينا خين تانا في التيم أرى لا فينا خينياتو دينا جبا فكيسا جرى مالي ما الفرق فينش أنا نجرو أبيوت فرق فينش أنا جرى بر آتي ديم إيغو متى خيتي خيسا بيدورا give up your ego متى خيتي افتولو ما خيسا بها إني أكنا نانجي إني أكس نانجي أبولو نانجي bullshit نانجي جني جانكا نانجي who cares أني إرقا هاجالون دو إنا مهارو ألا دينجر هاروتي I don't care وانا تدور جتة في وان دور ولينجن I don't care إرسي دبريتينجر إرسي خوتينجر إر ولي خنة أبصوتي هارو ولو أكمل وجدي مدردم تش هندي سياسي وان أوديسيتو قفا وليكم أوديسيتو إشيشة مال تنتلا هاسو بريسو بوست فيسبوكي تكتينيان لما تينيانو odeeffannoo walii dabarsuuf yaa miidiyaa nu barbaachisaa yes we need it miidiyaa nu barbaachisaa xiinxalaan sadii ni gaha oo saba kana fuulduratti oofuudhaaf namni xiinxalu sadii ni gaha I don't need to be here anuu nan barbaachisu as dhufuun istiraatejii namni dalagu sadii duubaan fuul taayimii dalagee osoo daabboo fi shaahii isaa yaanne osoo kiraa manaa yaanne oromoo kana godhuu dadhabde no ni dandeessi ni gooti isini warri nu tuffachiise warri nu arrabsiise wannummaan qabsoo teenya haga arraa lafarra harkisaa ba'e istaayila dur san jala deemaa jirtan isinilleen kana goonu qofa harakkoo tana keessaa bahuu dandeenya give up first I don't care degree professora jinni janka doctora hojjeta marre OMN jin I don't care man dhugaan sii man dhadhaan ifiijee na dhugii jee jan boobar hawaasa kana bar namni lama sadii bar gaggeessuu danda'a jira keenya sinigale so kanaafuu jabina diinaa osoo hin taane laafinni keenya mul'achaa jira nuti ji'a tokkoo fi guyyaa 15 hayyoonni keenya oromoon qabdu guutuun hidhaa mana hidhaa tattaa'uun nuuf du'a
gala maal isinii godha taa dhiisa hinxinxalina haasawaa dhiisa hujii lafarra gabbuusa nama meeqaa bilbile mee erga Haacaaluu wareegame mee nama meeqaatu silkii biyyaa kaasee biyyaa qeerroo dubbise mee nama meeqa ka dubbise nama meeqa ka faamilii fi dubbise maaltu deemaa jira akkamitti deemaa jira jechaa jirtan nama meeqa hin ta'ure qabsoon qilleensa Facebook irraa lafarratti gabbuu qabdi dhugaa walitti himuu qabna dhugaa walii himuu qabna kanaaf Oromoon ammallee ijaaramuun dirqama we need to come together akkamitti akkam akka deemnu haram akka deemnu feenu afaan qawweetiin feenu fincilaan feenu afaan feenu qeerroodhaan haruma barbaannee akkamitti mataa wal qabannee fuuldura deemna ka jennu irratti tokkummaadhaan dhufuu qabna yaa warra takkoo wal dura guurtan galgalaa ganam ishishee Haacaaluun du'e takkoo nama dura guurta ati Haacaaluun du'e waan dur dabree haasoo hitaarra no if gadhiisuu qabdan if irraa bu'uu qabdan mataa keessanii irraa bu'uu qabdan dura tokkotti quballaatina galgalaa ganama namni narra Abiyyi arrabse ni jira Abiyyitti duulee narra ni jira Abiyyi rakkoo isaa dubbachuu qoftiin furmaatan taatu Abiyyi galgalaa ganaman arrabsaa jira naftanyaa jeen galgalaa ganama arrabsaa jira kun furmaata no arrabsuu qoftiin furmaatan fittu nutu rakkoo teenya nuti akkamitti walitti dhufnee waliin haasa'uu dadhabna ego mataa ifii jala deemu of tuulummaa qofaan deemu kanaatu waan hamarra nu geessuuf deema yoo arraan tana nuti hatattamaan walitti dhufnee hayyoonninis miidiyaanis waan qabnu hundaan kara jirru hundaa walitti dhufnee tokkummaadhaan waan takka yoo haqiiqa lafan kaayin yoo diinagdee lafa keenya waliin sossoosin nuutu guuza taafii jira kufaatii deemu kana naftanyaa qofa san nulleen guuza baafii jira jechuudha because namu hirriba ija haxaawwate akka paartaayimitti ka'ee waan itti dhagahamte qofa barreessuun furmaatan fittu ka'ee waan itti dhagahamte qofa miidiyaa irraa guuratee xinxaluun qoftiin furmaatan fittu paartaayimi full time namoota hojjetan namoota socho'an namoota nama sochoosan hundi ijaaramee tokkummaadhaan wajji deemu qaba I don't care abalutu sirri miidiyaa kanaatu sirri hayyootaatu sirri abalu dogo no hundi keenya ni beeyne eenyu bira akka rakkoon jirtu hundi kee if beeyta kanaaf hiriira amma godhaa jirru kana biratti immoo akka nationwide akka globalitti namoonni ciccimaa walitti dhufanii namni lama sadii wanni kana yaamee konferensiin jaba OLC'n akka amma dura godhame san dhiibuu qaba jechuudha because yeroontu yeroo haarawa yeroontu yeroo Oromoon marihattee walitti dhuftee nama sadii shan hajaarame jala namni biraa dhufa hayyuun ati arra hayyu asii jettu kun boruu fiif dhufees jala hiriiraa jechuu qaanfatee kanaafuu of kolchaa dhiifama naa godha so jabaachuu qabna karaa nu baasu tokkicha kana malee hin jiru waa takka option biraan qabna